Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd. An Dr. Daawit Meelbasaayikd wajjin hakiima yaala sammuuti. Sagantaa irraatiin faayidaalee hirriba gahaa yookaan quubsaa argachuun fayyaa keenyaaf kennu ja'an isinitti hima. Yoo hubattanii ilaaltan gochaa dhala namaa keessaa kan namni yeroo dheeraatti dabarsu hirriba. Umurii keenya keessaa gara 1/3 hirribaan dabarsina. Yeroo amma kana hirribaan dabarsuun kasaaraa fakkaatee nutti mul'achuu mala. Gaafa faayidaaleen fayyaa sammuu fi qaamota keenya biroof kennu hubattan utuu hin jaallatin uumama dinqisiifachuu jalqabdu. Faayidaalee hirribni fayyaa keenyaaf qabu ja'an qabadhee dhufe keessaa inni jalqabaa furdina garmalee hir'isuudha. Hirriba ga'aa quubsaa ta'e idileen argachuun itti fayyadama anniisaa qaama keenyaa haalaan fooyyessa. Akka bu'aaleen qorannoo agarsiisanitti ga'eessotni guyyaatti sa'aatii 6 gadi yookaan sa'aatii 8 ol rafan rakkoo ulfaatina garmaleef saaxilamoodha. Jeeqamuun hirriba keenyaa sochii qaamaa nu dhorkuudhaan dammaquuf jennee nyaata garmalee akka nyaannu soorati keenya garmalee akka ta'u gochuudhaan insuliiniin dhiiga keenya keessa akka xinnaatu gochuun akkasumas hormoonii stressii kan jedhamu kortisooliin garmalee dhiiga keenya keessa akka baay'atu gochuudhaan ulfaatina garmalee akka qabaannu nu taasisa. Hirriba ga'aa quubsaa ta'e idileen argachuun carraa soorata madaalamaa nyaachuu keenya dabaluun sooratni keenya haalaan akka isaan gubatan hojiirra akka isaan oolfaman taasisuun ulfaatina garmalee irraa nu oolcha. Lammaffaan anniisaa gahaa akka qabaannu nu taasisa. Nu hundinuu muuxannoo keenya irraa akkuma hubannu gaafa hirriba dhabnee bullu yookaan haala durii keenya irraa yeroo dheeraa rafne yoo bulle dammaqxummaan nutti hin dhaga'amu. Humna ittiin dalagaa keenya hojjennu hin qabaannu. Hormoonotni akka testosteroonii fi hormoonii guddinaa jedhaman kan anniisaa gahaa akka qabaannu nu taasisan gaafa hirriba keessa taanuudha kan haalaan maddan. Hormoonotni kunneen anniisaa gahaa akka qabaannu maashaaleen keenya akka dagaagan kan miidhaman immoo akka suphaman waan taasisaniif gaafa hirriba gahaa idileen argannu hormoonota kana gahaadhaan argannaa anniisaa gahaa qabaanna jechuudha. Sadaffaan dandeettii waa baruu waa yaadachuu keenya fooyyessa. Hirriba ga'aa quubsaa ta'e argachuun sammuu kilaaritii qabu, qulqullina qabu, dandeettiin xiyyeeffachuusaa ol ka'aa ta'e akka qabaannu nu taasisa. Kanaan dandeettii gaafa dubbisnu, gaafa waa barannu hubachuu nuuf kenna. Akkasumas hariiroo niwuroonota gidduu jiru jabeessuudhaan hariiroo barbaachisoo hin taane ciree baasuun dandeettii yaadachuu keenyas ni fooyyessa. Keessattuu wantoota rafuu keenya dura baranne, dubbisne, carraan yaadachuu keenyaa fooyya'aa akka ta'u taasisa. Kanaaf barattootni hirriba isaanii irraa hir'isanii dubbisuutu hin ta'in dubbisa isaanii irraa hir'isanii rafuutu irra caalaa bu'a qabeessa isaan taasisa. Hirriba gahaa idileedhaan qabaachuun saaxilama namni tokko dhibee irraanfachuutiif qabus ni hir'isa. Afraffaan walquunnamtii saalaa keenya fooyyessa. Armaan olitti akkan isin ibsetti hormooniin walquunnamtii saalaaf fayyadu testosterooniin baay'inaan kan maddu hirriba keessa. Kanaaf hirriba ga'aa quubsaa ta'e idileen argachuun hamma hormoonii testosteroonii qaama keenya keessa jiru dabaluudhaan raawwiin walquunnamtii saalaa keenya fooyya'aa akka ta'u carraan mucaa godhachuu keenyaa fooyya'aa akka ta'u nu taasisa. Shanaffaan umurii dheeraa akka qabaannu nu taasisa. Hirriba ga'aa ta'e quubsaa ta'e idileedhaan argachuun karaa lamaan umurii keenya dheeressuu danda'a. Inni jalqabaa sirna dhibee ittisuu qaama keenyaa fooyya'aa akka inni ta'u taasisuudhaan infekshiniin garaagaraa akka nutti hin deddeebine nurraa ittisuu danda'a. Yoo qabamnes dandeettii dandamachuu keenyaa fooyyessuudhaan carraa umurii malee du'uu keenyaa xiqqeessa. Karaa biraan saaxilama nuti dhibeelee qancaroo ta'an kan hin daddarbineef qabnu akka inni hir'atu taasisuudhaan umurii malee akka nu hin duune nu taasisa. Qorannaalee baay'een akka agarsiisanitti namootni sa'aatii 6 gadi rafanis ta'ee sa'aatii 8 ol rafan umurii malee du'uuf akka isaan saaxilamanidha kan isaan agarsiisan. Hirriba gahaa quubsaa ta'e idileedhaan argachuun umurii malee du'uurraa nu oolchaa jechuudha. Ja'affaan fayyaan sammuu keenyaa fooyya'aa akka ta'u nu taasisa. Hirriba ga'aa ta'e quubsaa ta'e idileedhaan argachuun miirri keenya akka inni walii gadi hin jenne, akka inni hin jeeqamne, miira dhaabbataa ta'e akka nuyi qabaannu nu taasisa. Kanaan hariiroo nuti nama wajjin hin qabnu fooyya'aa akka ta'u, gaarii akka ta'u nu taasisa. Gara biraadhaan kwaalitiin murtoo keenyaa, dandeettii waa murteessuu keenyaa fooyya'aa akka ta'u, gaarii akka ta'u nu taasisuudhaan muddama garaagaraarraa nu oolcha. Kanaan dhibee sammuu baratamoo ta'an dhiphina sammuu, dhibee gaddabbuu yookaan dipireeshinii irraa nu oolchaa jechuudha. Kanaaf hirriba ga'aa ta'e quubsaa ta'e idileedhaan qabaachuun fayyaan sammuu keenya fooyya'aa akka ta'u nuuf taasisa. Egaa hirriba gahaa quubsaa ta'e idileedhaan qabaachuun fayyaa sammuu, xiinsammuu fi qaamota biroof qabu gaafa ilaallu salphaamatti hirribni hundee fayyaa keenyaati jechuu dandeenya. Uumamni akka nuti 1/3 jireenya keenyaa hirriba irratti dabarsinu nu gochuunsee waa malee akka hin taane hubanna. Egaa hirriba gahaa jechuun maal jechuu akka ta'e, hirriba gahaa yookaan quubsaa ta'e akkamittiin argachuu danda'a gaaffii jedhu yoo qabaattan liinkii iskiriinii irratti mul'atu hordofuudhaan viidiyoon yaada kana irratti hojjedhe ilaaluudhaan barachuu dandeessu. Egaa yaada isin waa'ee hirribaa irratti qabdan xinnoo illee ta'u akkan jijjiiree abdiin qabaa. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Nagaan tura.